Eessa jiraata naannoo kamii manni kee? Bachoo Booree. Abbaan isaa jira? Abbaan ishii jira? Abbaa yatiima guddiste jechaadha. Namni si gargaaru hin jiru? Waa tokko namni na gargaaru hin jiru. Okay, Ramadana kana maaliin soomuuf yaaddee tureeti? Omaan qabu amma morgate nu kennite Rabbi si haa gargaaru. Abshir baqqaan boo'inni gara fuulduraatti sin gargaara shi? Abshir. Mee atoo maqaan keenyu inni? Saaliyaa Shee Abduu. Mee eessa naannoon kee? Bachoo Booree. Bachoo Booreedha? Abbaa manaa hin qabdu? Hin qabu hin du'e. Yoom du'e? Ji'a gaara. Ji'a ishee Rabbi rahmataa godhuuf mucaa yatiima guddiste jechaadha. Mana kireeffattee jiraattaa? Birii 200 kireeffadhe. Hin boo'in bakka abshir ishii. Ani kiraa ji'a kanaan siifan kaffala ishii. Abshir siifis nan kaffala ishii. Abshir bakka amma immoo waan Ramadaan soomtu yaaddaa turte amma argatte. Baay'ee yaaddaa ture wallaahi. Abshir bakka ishii. Abshir kana boodaan sinin gargaara. Omaan boo'in ana boleessi keessi faanan jira ishii inshallah. Ishii. Jamila naannoo kami manni kee? Naannoo Qeeraa Baqqaleen jiraadha. Ijoollee kutaan gaba kana amma jira ijoollee yatiiman guddisaa fi immoo onneen dhukkubsadhaa mana namaa hojjedhe nyaachisuu hin danda'u. Da'aan gargar. Abbaan shaaniyoo? Yatiiman hin du'e. Sinjalaa du'e? Aishi mana kireeffattee jiraattaa? Mana kireeffadheen jiraadha. Abshir waa tokko hin qabu sila yaaddaan ture yeroo ati kaleessa dhuftee matoora sanaan namtichi gurraachi wayina bira jiru dhaabattu wallaahi akka birritti ati kudhannaa kennite mucaan koo waan nyaanni ture akka ati miliyoonaa kennite tan fudhadhe waa tokko hin qabu tokko amma birri ati kaleessa naa kennite sana baay'een si galateeffadha garuu umurii kee rabba dheeressu obbolaa kee waan qabdu rakkoon nu qaqqabe kun immoo baay'ee rakkannee jirra namni nu laalu hin jiru karaa daariitti malkii keenya dhaadha garuu kan keessoon koo biyya alaan ture dallaalli na gurguratee jennaan keessoon kootummaa isiniin anfata tokko su dhume waa tokko asitti biddeena tokko jaama kun xannacha rakkeessaa qabaa jilbaabaa kana dhoske malee jechuudha oftuun ka'ee baasisi agarsiise sidhim garuu uffanni nama dhoskitiif as keessatti yatiima kana ilmoo amma kana eessatti hangata da'ee ka'e. Abbaan natti gate agiree daa'imaan immoo nama natti gatu dhabeen karaarra yeroon kaleessa taa'u nama innaati natti dhuftee birrii kudhannaa kennite uumatti kumanaa kennitense nama meeqannaa arrabsee dabarfate garuu baay'een si galateeffadhaa obbolaa keetii rabbi rakkoo kanaan hin ga'ini inni lanaan si ga'ee gariin si haga umuraa kee rabbi nuuf dheeressu umurii kee siif hafuuf rabbi moodiinii duuniyaa rakkatini borokkataa gaddamu malee rabbi fillafitee ummataa sinnaafi fillafitee ummataa harka kee kana harka keenya kana fayyaadhaa altamiti garuu keessoon keenya uffatannu dhoskee jira wallaahi laazim rabbi badaasi galateeffadhaa.